hundi keessanuu ilmaan Oromoo baga gammaddan akkuma seentanii share godha nama kuma 15tu daawwataa jira Facebook irratti live ammuma dhaqaati ilaala akkuma viidiyoon kun isin dhaqqabeen obbo Jawaar Mahmad eebbi kitaaba isaa Jarmanitti eegalamee jira like share subscribe godhuu hin dagatina let's go Egan daawwattoota kabajamtoota keenya baga gammaddan congratulation ilmaan Oromoo hundumti keessanuu shira diinaatii fi akkasumallee shira firarraa dhufeen osoo gadi qabamuu Daaddishaan Hayyuu Jawaar Mahmad kunooti Jarman welcome Bankisan Bankero Banromo obbo Jawaar Mahmad arrasga biyya Jarman magaalaa Nuremberg argamee jira gaf galatuma turis hundi keessanii artu jalqabas Jarman irraa eegalee Jarman itti maqaan qabachiisee malee saafatisee hin deemu fakkeenya keenya kana godhachuudhaan egaa isinis biyyoota biraarraa hawaasni keenya keessan Awurooppaa Noorz Ameerikaa Awurooppaa biyyoota garaagaraa jechuudha welcome akkuma kanatti simachuudhaan congratulation jettanii kitaaba barnoota hedduu qabu galtee kitaaba seena qabeessa ta'e dhugaa dubbachuudhaaf kitaaba kana dubbisuudhaaf hawwiidhaan eegaatti jira hundi kennu jechuudha hanga ammoo nu bira yuun jennu jechuudha kanaaf arrirraa eegalee kitaaba kana Awurooppaa keessatti Jarman irraa eegalee Faransaay, Neezerlaand, Norweey, Swiidin, Itaalii, Awustiriyaa akkasumas biyyoota garaagaraa keessatti argachuu ni dandeessu jechuudha kana fakkaataa sagantaan tartiibaan daawwataan deemaa hayyichi kennaa irra qabsaan kenna leencichi kenna kan bookisuudha jechuudha Oromoo biyya Jarman galatoomaa isin jechaa kan biyyoota biraarraa dhuftanii arran jidduutti argamtan dhugaa dubbachuuf Faransaay irraa nama daangaa Faransaay daangaa Jarman jiraatu kaas dhufee jira Awustiriyaa irraa biyyoota Itaalii biyyoota akka gartee Pooland fa'aarraa hawaasni keenya hedduutu nu keessatti argama baga dhuftanii galatoomaa jaalala kabaja goota keessan qabsaa Oromoo hoogganaa qabsoo Oromoo kan ta'e Jawaar Mahmad akkanatti simattanii kitaaba isaa hin gaabbu jedhu eebbisiisuudhaaf akkanatti wal jettanii galatoomaa isin jechuudha. Egaan ilmaan Oromoo har'a gammachuu ajaa'ibaati jechuudha biyya Jarman keessatti haala kanaan qeerroo fi qarreen bifa ajaa'ibaa ta'een bifa dinqisiisaa ta'een jechuudha haala ajaa'ibsiisaa ta'een haala kanaan eebbisaa jiranii Saadis Baay Yusuf biyya Jarman magaalaa Nuremberg irraa jechuudha. Egaa Jawaar Oromoodhaaf qaaliidha. Oromoodhaaf biyya Itoophiyaatiif nageenyaaf dimokiraasiidhaaf walqixxummaadhaaf tokkummaa Afrikaa fi Gaanfa Afrikaatiif nama kaayoo akeeka tarsiimoo fi imaammata gahaa itti qabuu fi akkasumas hayyuu itti amanu jechuudha.
Daaddishaan obbo Jawaar Mahammad yeroo muraasa booda Daaddishaan hin dhufa. Viidiyoon kun yoo dheeratu ta'ee paartii lama godhamaa yoo asirratti mul'atu baate paartii itti aanu irratti kan Jawaar viidiyoo mul'atu as baha jechuudha. Eeggadhaa obsaan chaanaala subscribe viidiyoo like godhaa akkasumallee yaada keessan komentii jalatti gammachuu keessan ibsatu hin dagatinaa. Daawwattoota Oromaan hundumti keessanuu guyyaan har'aa guyyaa gammachuu guyyaa addaati jechuudha. Jawaar Mahammad lubbuun jiraate kitaaba kana barreessee hawaasan ga'uun Oromoof gammachuu guddaa. Oromoo bira darbee sabaaf sablammoota Itoophiyaatti filuu gammachuu. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلغك ما تسمع أيوه لميسا harka sun baratin ijoollummaa keenya irraa irratti guddataa jirru baga rabbiin haalaatti rakkoo gadadoo hunda keessa dabarsee obboleessi keenya Jawaar Muhammadiin baga rabbiin isin gahe.
يا جرحي أمورا بيجا دعائي قلبي يا مرلو ربي أورو مقامو ربي التابيش ورمو الدنبالي كما ربي التابيش يا دعائي لك نبقى نفعلو والله لمدي يعني سابق ورمو الأكبر تفاتي حركة مدادو نمو مدعي يا جرحي